Akkam jirtu barattoota. Kun Orokids Tutorial irra kan isiniif dhiyaatu barnoota saayinsii naannoo kutaa 5ffaati. Har'a kan irraa jalqabnu boqonnaa 2 saayinsii ifa taasisuu kan jedhudha. Seensa irratti boqonnaa saayinsii ifa taasisuu kana keessatti maal barannaa? Waa'ee hiika bullaa'insa nyaataa, caasaalee bullaa'insa nyaataa, faayidaa caasaa bullaa'insa nyaataa, hiika bishaanii fi faayidaa bishaan lubbu qabeeyyiif kennan faayidaa isaanii barannaa jechuudha. Kan biraan illee akkasuma waa'ee safara hangaa, dheerina qabee, yeroo fi tempireecharaa, hiika madda anniisaa, gosaa fi daddarbiinsa sagalee illee ni baranna jechuudha. Amma kan irraa jalqabnu sirna bullaa'insa nyaataa namaati. Bullaa'insa nyaataa namni dalagaalee adda addaa raawwachuuf anniisaa ni barbaada. Anniisaan otoo hojii tokko hojjechuuf ta'ellee jiraachuudhaaf illee nyaata osoo hin nyaatiin jiraachuun hin danda'amu. Dalagaa adda addaa raawwachuu hin dandeenye. Anniisaa kana argachuuf immoo nyaata nyaachuu qabna. Nyaata nyaatan irraa anniisaa arganna jechuudha. Nyaanni anniisaa fi faayidaalee biroo kennuuf bullaa'uu qaba. Kana jechuun akkasuma nyaanni kun garaatti seenee otoo hin bullaa'in gara qaama keenyaatti otoo hin fudhatamiin faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu bullaa'uu qaba. Bullaa'insi nyaataa adeemsa nyaata gurguddoon gara xixiqqootti caccabsuuti. Nyaata gara gurguddoo gara xixiqqootti caccabsuuti jechuudha. Bullaa'insi nyaataa bifa lamaan ni gaggeeffama. Innis bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa fi bullaa'insa keemikaalaati. Isa jalqaba irratti bullaa'insa fiizikaalaa jechuun isa afaan nyaata tokko gaafa gara gurshannu afaan keenya keessatti alanfachuu yookiin caccabsuun kan afaan keenya keessatti raawwatu kun bullaa'insa fiizikaalaa jechuudha. Ilkaan caasaa jabaa afaan keessatti nyaata bulleessudha. Nyaata kana yeroo gurshannu afaan keenya keessatti akka nyaanni kun bullaa'u kan godhu inni tokko ilkaan keenyadha jechuudha. Kanaafuu ilkaan caasaa jabaa afaan keessatti argamu kan nyaata bulleessuuf nu fayyadudha. Namni ga'eessi tokko ilkaan 32 qaba. Bullaa'insi keemikaalaa nyaata ilkaaniin caccabe wal nyaatinsa keemikaalaa geggeessuun gara moolekiyuulii xixiqqaatti jijjiirudha. Moolekiyuulonni xixiqqoo kun wanta keessatti argamanii fi qaamaaf faayidaa kennanidha jechuudha. Bullaa'insa nyaataa kana geggeessuuf inzaayimootatu geggeessa bullaa'insa keemikaalaa kana isa ilkaan keenyaan caccabee gara garaa keenya keessatti seenee garaa keenya keessatti inzaayimoonni itti dabalanii kan bulleessan kun bullaa'insa keemikaalaa jechuudha. Kanaafiyyuu bullaa'insa keemikaalaa geggeessuuf inzaayimoonni nu barbaachisu. Inzaayimoonni xannachoota adda addaa irraa maddu. Kana jechuun gorora keenya keessa jiru, garaa keenya keessa jiru. Isaan kun xannachoonni inzaayimoota kana maddisiisan kan akka afaanii, garaacha, marrimaan qal'aa fi rajiijii keessatti argamu jechuudha. Kutaalee gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa namaa. Sirni bullaa'insa nyaataa ujummoo bullaa'insa nyaataa fi xannachoota nyaataa hammata. Ujummoon bullaa'insa nyaataa nama ga'eessaa meetira 9 dheerachuu danda'a. Kana jechuun afaan keenya eesofaagasii qoonqoo keenya irraa eesofaagasii keessa darbee garaa keenya dabalatee marrimaan qal'aa marrimaan furdaa dabalatee kan jiru kun osoo gadi yaa'ee meetira 9 dheerachuu danda'a jechuudha. Ujummoon bullaa'insa nyaataa kutaalee gurguddoo akka afaan, qoonqoo, eesofaagasii, garaacha, marrimaan qal'aa fi marrimaan furdaa, bubbuu fi munnee hammataa jechuudha. Kana bal'inaan asittiin isinitti agarsiisa. Akkuma suura kanarraa ilaaltan egaa afaan asitti argama. Xannachoota hancufaa jechuun gara ilkaan keenya gararraatti kan argamuu fi arraba keenya jalatti kan argamu xannachoota hancufaatu jira jechuudha. Itti aansee qoonqootu jira. Qoonqootii gaditti hamma iddoo garaa keenyaa ga'utti eesofaagasiitu argama jechuudha. Eesofaagasii itti aanee kan jiru garaacha keenyadha. Garaacha keenyarra rajiijiin jira, tiruun jira jechuudha. Rajiijiin inzaayimii nu maddisiisa rajiijiin. Garaachi itti aansuudhaan kan argamu immoo marrimaan qal'aadha. Nyaanni garaacha keenya keessatti bullaa'e gara marrimaan qal'aatti darba. Marrimaan qal'aa keenya keessa immoo
furdaasa ta'e kana gara marrimaan furdaa ta'e kanaatti darbaa jechuudha. Marrimaan furdaa keessaa erga darbee booda gara bubbuu dhufaa, achiitii kara munnee gara alaatti ba'aa jechuudha. Kana bal'inaan asitti afaan irraa gaafa jalqabnu bullaa'insa nyaataa keessatti faayidaan afaanii maali jedha. Faayidaan afaanii akkuma jalqabaa kaasee isinitti himaa ture, afaan bullaa'insa fiizikaalaa geggeessuuf nu fayyada. Afaan yeroo nyaata tokko gurshannu afaan keenya keessatti ilkaaniin daakuudhaan akkan nyaanni sun bullaa'u kan godhudha jechuudha. Bullaa'insi nyaataa afaan keessatti eegala. Kana qabachuu qabdu. Bullaa'insi nyaataa afaan keessatti eegala. Ilkaan afaan keessatti argamu nyaata daakuun bulleessa. Ilkaan keenyadha jechuudha. Afaan keenya keessatti kan nyaata nyaanne sana daaku. Nyaanni ilkaaniin daakame immoo enzaayimootaan bullaa'a. Enzaayimiin tiyaaliinii yookiin amileesii hancufaa jedhamu xannacha hancufaa irraa madduun nyaata bulleessuuf oola. Enzaayimii tiyaaliinii jedhama jechuudha. Hancufa keenya keessatti enzaayimiin argamu enzaayimii tiyaaliinii jedhamudha. Yookiin immoo amileesii hancufaa jechuu dandeenya jechuudha. Tiyaaliiniin afaan keessatti istaarchii gara maaltoosiitti jijjiiruuf gargaara. Tiyaaliiniin afaan keessatti istaarchii gara maaltoosiitti jijjiiruuf gargaara jechuudha. Arrabni caasaa bullaa'insa nyaataa afaan keessatti argamudha. Arrabni afaan keenya keessatti argama jechuudha. Arrabni akka qaama miiraatti dhamdhama nyaataa adda baasuuf gargaara. Qaama miiraatti arraba yeroo qaama miiraa jennu harka warra seensi orgaansi jedhamanii jechuudha. Arrabni qaama miiraatti dhamdhama adda baasuuf gargaara. Arraba keenyaan dhamdhamoota adda addaa hin mi'aa'a, hin hadhaa'aa jennee kan qoodnu arraba keenya irrattidha jechuudha. Arrabni bullaa'insa nyaataa keessattis faayidaa qaba. Arrabni bullaa'insa nyaataa keessattis faayidaa qaba yoo jennu afaan keenya keessatti yeroo nyaata tokko nyaannu afaan keenya keessa gangashuun akka bullaa'u gara ilkaan keenyaatti akka inni siqu kan godhu afaan keenya jechuudha. Nyaanni afaan keessatti ilkaanii fi enzaayimiin bullaa'e hancufaan wal makee booda bifa boca kubbaa akka qabaatu kan taasisu arrabadha. Afaan keenya keessatti ilkaaniin erga bullaa'e booda hancufaan yeroo wal maku gara bifa boca kubbaa qabaatu godhee akka gara qoonqoo keenyatti darbu kan godhu qoonqoo arraba keenyadha jechuudha. Arrabni nyaata asii fi achi garagalchuun ilkaaniin akka bullaa'u gochuu keessatti shoora olaanaa qaba. Arrabni nyaata bullaa'ee kubbaa fakkaatu qabu gara qoonqootti dhiibuu keessattis ga'ee qaba. Gara keessaatti gara qoonqoo keenyatti dhiibaa jechuudha. Kana beektuu jedha. Arrabni keenya kuskusee dhamdhama mi'aawaa adda baasuu danda'an 10,000 qaba. Kana jechuun wantoota mi'aawaa hin hadhaa'aa jennee arraba keenya irratti kan adda baasnu wantoota kuskusee jedhan dhamdhama adda baasuuf gargaaran 10,000tu arraba keenya keessatti jira jechuudha. Eesoofaagasiin ujummoo qoonqoo fi garaacha wal qabsiisudha. Eesoofaagasi keessatti bullaa'insi nyaataa hin geggeeffamu. Eesoofaagasiin ujummoo qoonqoo keenyaaf garaacha keenya gidduutti argame garaacha nyaata afaan keenya keessaa gara qoonqoo keenyaatti darbeeru garaacha keenyaatti dabarsuuf ujummoo gidduu qoonqoo keenyaaf garaacha keenya gidduu jirudha jechuudha. Eesofaagasii keessatti bullaa'insi nyaataa hin geggeeffamu. Eesofaagasiin ujummoodha. Ujummoo afaan keenya nyaata afaan keenya keessaa gara qoonqoo keenyaatti darbe gara garaa keenyaatti dabarsuudha malee bullaa'insi nyaataa keessatti hin geggeeffamu jechuudha. Dhangala'oon dhoqonnaa yookiin mukasii keessa eesofaagasii keessatti argamaa jechuudha. Kana jechuun eesofaagasiin keessi isaa mucucaataa akka ta'u taasisaa jechuudha yookiin akka mucucaataa ta'uuf gargaara. Nyaanni afaan keessatti bullaa'ee boca kubbaa fakkaatu qabu adeemsa peeristaalsiisii jedhamuun gara garaachaatti darba. Kana jechuun nyaanni afaan keenya keessatti bullaa'ee boca kubbaa fakkaatu qabu kun adeemsa peeristaalsii jedhamuun gara garaachaatti darba yeroo jennu eesofaagasii keenya keessa dhiibamee gara garaa keenyaatti darbaa jechuudha. Peeristaalsii keessatti maashaaleen dhaaba ujummoo bullaa'insa nyaataa kottoonfachuu fi diriirfachuun nyaanni gara caasaa itti aanuutti akka darbu taasisu jechuudha. Peeristaalsii keessatti ujummoon kun ujummoo
kottoonfachuu fi diriirfachuu danda'u ta'ee yeroo kottoonfatu diriirfatu kanatti nyaanni caasaa gara itti aanutti akka darbu taasisaa jechuudha. Esofaagasiin kana fakkaata. Garaacha. Ujummoon bullaa'insa nyaataa guddaa qalqalloo fakkaatu garaacha jedhama. Ujummoon bullaa'insa nyaataa guddaa qalqalloo fakkaatu garaacha jedhama. Nyaanni boca kubbaa fakkaatu qabu esofaagasii. Garaacha. Ujummoon bullaa'insa nyaataa guddaa qalqalloo fakkaatu garaacha jedhama. Nyaanni boca kubbaa fakkaatu qabu esofaagasii keessaan garaacha seena. Nyaanni boca kubbaa fakkaatu yeroo kun esofaagasii keessa darbuudhaan gara garaacha keenyaa dhufaa jechuudha. Dhaabni garaachaa inzaayimoota nyaata bulleessuuf oolan ni maddisiisa. Inzaayimoonni garaa keenya keessa jiru jechuudha. Akkuma hancufa keenya keessa jiran garaacha keenya keessas jiru inzaayimoota maddisiisu jechuudha. Garaachi keenya inzaayimoota maddisiisa jechuudha. Inzaayimoonni dhaaba garaachaa irraa maddan peepsiinii fi reeninii jedhamu. Peepsiiniin dhangaalee nyaataa pirootiinii jedhaman gara moolekiilota xixiqqootti bulleessuuf gargaara. Peepsiiniin kan inni fayyadu nyaatota dhangaalee nyaataa keessa pirootiiniidhaan gara moolekiilota xixiqqootti caccabsuuf yookiin bulleessuuf gargaara. Reeniniin inzaayimii dhaaba garaachaa irraa maddu ta'ee pirootiiniin aannanii akka furdatu taasisudha jechuudha. Maashaaleen dhaaba garaachaa kottoonfachuu fi diriirfachuun nyaanni dhangala'oo garaachaan akka wal maku taasisu. Maashaaleen dhaaba garaacha keenya keessatti argaman kun garaachi keenya diriirfachuu fi kottoonfachuudhaan nyaanni garaacha keenya keessa jiru dhangala'ootiin wal makee akka bullaa'u taasisa jechuudha. Nyaanni bullaa'ee fi dhangala'oon garaachaa dhangala'oo furdaa kaayimii jedhamu uumu. Nyaanni bullaa'ee fi dhangala'oon garaachaa kana jechuun inzaayimoota wal makanii nyaanni bullaa'e sun walitti erga dhangala'oo furdaa ta'e dhangala'oon furdaa sun kaayimii jedhama jechuudha. Nyaanni garaacha keessatti sa'aatii 4 hanga 6 turuu danda'a. Sa'aatii kanaan booda gara marrimaan qallaatti darba. Nyaanni sa'aatii 4 hanga 6 turu keessatti garaachi keenya kottoonfachuu fi diriirfachuudhaan nyaati sun akka bullaa'u erga godhee booda sa'aatii kana boodatti marrimaan qallaatti darbaa jechuudha. Garaachi yeroo duwwaa ta'u dadacha'uun kottaa ta'a. Garaachi keenya yeroo duwwaa ta'u kana fakkaataa jechuudha. Gara mirgaatti argamu kana fakkaataa jechuudha. Yeroo nyaataan guutamu immoo diriiruun gosa kanaa fakkaatee ta'a jechuudha. Kan itti aanu marrimaan qallaadha. Marrimaan qallaa ujummoon dadacha'aa garaachaa fi marrimaan furdaa gidduutti argamudha. Marrimaan qallaa kun garaacha keenyatti aanee ujummoo bullaa'insa nyaataa keessa garaacha keenyatti aanee kan argamudha. Nyaanni garaacha keessatti hamma tokko bullaa'ee gara marrimaan qal'aa seena. Garaacha keenya afaan keenya keessatti siin bullaa'a, afaan keenya keessatti bullaa'ee gara garaacha keenyaatti erga darbee inzaayimootaan dabalamee erga bullaa'ee booda gara marrimaan qallaa keenyaa seena. Nyaanni marrimaan qallaa keessatti dhangala'oo bullaa'insaa adda addaan wal maka. Dhangala'oo bullaa'insaa yeroo jennu kanneen akka inzaayimii jechuudha. Keemikaalota adda addaatiin wal makaa jechuudha achi keessatti. Keemikaalonni dhangala'oo bullaa'insa kana keessatti argaman dhangaalee nyaataa gara xixiqqaa fi salphaa ta'etti bulleessu jechuudha. Keemikaalonni yookiin inzaayimoonni sun nyaata sanaan wal makanii dhangaalee nyaataa gara xixiqqaa fi salphaa ta'etti bulleessu jechuudha. Dhangala'oon bullaa'insa marrimaan qallaa keessatti argaman dhaaba marrimaan qallaa tiruu fi rajijii irraa kan maddanidha. Dhangala'oon bullaa'insa marrimaan qallaa keessatti argaman yookiin inzaayimoota jechuu dandeenya. Kan isaan irraa gara marrimaan qallaa keessatti argaman marrimaan qallaa tiruu fi rajijii irraa kan maddudha jechuudha.
Dhangala'oon dhaaba marrimmaan qal'aa irraa maddu kun inzaayimoota akka maalteesii, sukreesii, laakteesii fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Maalteesii, sukreesii, laakteesii fi kanneen kana fakkaatan inzaayimootadha jechuudha. Marrimmaan qal'aa keessaas maddu. Tiruun hadhooftuu maddisiisa. Hadhooftuun dhangala'oo halluu gara keellootti dhiyaatu qabudha. Hadhooftuun qophaa'ee qalqalloo hadhooftuu keessatti kuufama. Tiruun keenya hadhooftuu maddisiisa. Hadhooftuun sun immoo bifa halluu gara keellootti siqu kan qabudha. Kun hadhooftuun qophaa'e kun gara qalqalloo hadhooftuu keessatti kuufama. Hadhooftuun qalqalloo hadhooftuu keessaa ujummoo keessa yaa'uun gara marrimmaan qal'aatti darba. Jalqaba qalqalloo hadhooftuu keessatti erga kuufameen booda ujummoo keessa yaa'uun gara marrimmaan qal'aatti darba. Hadhooftuun inzaayimii hin qabu. Tiruun hadhooftuu maddisiisa. Hadhooftuun sun immoo inzaayimii hin qabu. Garuu ashaboo hadhooftuu of keessaa qaba. Ashaboo hadhooftuu of keessaa qaba. Ashaboon hadhooftuun marrimmaan qal'aa keessatti coomaa fi zayita cicciruuf oola yookiin bulleessuuf oola jechuu dandeenya. Ashaboon hadhooftuu sun marrimmaan qal'aa keenya keessatti coomaa fi zayita bulleessuuf ni oola. Gochaan coomaa fi zayita ashaboo hadhooftuutiin cicciruun kun immalsifeessuu jedhama. Gochaan coomaa fi zayitni ashaboo hadhooftuu kanaan bullaa'uu kun yookiin cicciramuu kun immalsifeessuu jedhama jechuudha. Coomaa fi zayita cicciruun gochaa inzaayimii lippeesiif haala mijeessa. Gochaa inzaayimii lippeesiif haala mijeessa jechuun gochaa itti aanu erga immalsifeessuun raawwate booda kan sadarkaa itti aanuuf akka inni haalli mijatuuf taasisaa jechuudha. Rajijiin xannacha garaachaatti gara jalaa qabatee argamudha. Garaacha gara jalaatti qabatee argamudha jechuudha. Rajijiin dhangala'oo rajijii maddisiisa. Dhangala'oon rajijii ujummoo rajijiin baatamee gara marrimmaan qal'aatti darba. Dhangala'oon rajijii ujummoo rajijiin baatamee ujummoo rajijii keessa darbaa jechuudha. Gara marrimmaan qal'aatti yeroo darbu. Dhangala'oon rajijii inzaayimoota akka amileesii rajijii, lippeesii fi tiraayipsiinii of keessaa qaba. Dhangala'oon rajijii kun inzaayimiin of keessaa qabu akka amileesii rajijii, lippeesii fi tiraayipsiinii of keessaa qaba jechuudha. Amileesiin rajijii kaarboohaayidireetii yoo daaku, lippeesiin immoo lippiidii daaka. Amileesiin rajijii kun kaarboohaayidireetii daaka, lippeesiin immoo lippiidii daaka jechuudha. Akkasuma tiraayipsiiniin immoo pirootiinota bulleessuuf yookiin daakuuf gargaara. Amileesiin rajijii kaarboohaayidireetii daaka, lippeesiin lippiidii daaka, tiraayipsiiniin immoo pirootiinota bulleessuuf hin daaka jechuudha.